Aye ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin dhaqqabu jecha kun soofuma raappiidha. Egaa akkuma baratame har'as odeeffannoo ajaa'iba qabadhee isin dhufee jira. Har'a immoo odeeffannoodha kan isin gahu. Odeeffannoon kun maalidha naan jechuu dandeessanii amma kan isinitti himuta jechaadha. Guutuu odeeffannoo kana yoo kan hanga dhuma viidiyoo kanaatti kan daawwattan ta'e ni argattu jechuudha. Egaa odeeffannoon kan koo kanarraa dhiyoo kana keessa guyyaa 4 dura jechuudha Shimeemaan ni beektan jedhee yaada. Yuutuubaroota Oromoo bebbeekamoo fi ciccimoo ta'an keessaa isa tokkodha. Egaa Shimeemaan dhiyoo kanatti badhaasa lootorii qopheessuu isaa ifa godhee jira jechaadha. Gara toora YouTube isaatiin jechaadha. YouTube isaa irratti badhaasa qopheessuu isaa ifa godhee jira. Badhaasni lootorii inni qopheesse kun maalidha waan jedhuudha kan isin gahu. Namoonni baay'een wanta kana shakkii keessa warroonni seentan jirtanii wanni isin shakkisiisu tokkollee hin jiru. Kanarraa bilisa ta'uu qabdanii shakkiin hin barbaachisu. Egaa biyya keenya keessatti fi akkanumallee Oromoo keenya keessatti wantoonni akkanaa hin beekamne sababni isaas biyyoota guddaa ta'an keessatti wantoonni akkanaa beekamoodha. Namoonni ciccimoo ta'aniif beekamoo ta'an hordoftoota isaanii yookaan maamiltoota isaanii jajjabeessuudhaaf akkanumallee isaan galateeffachuudhaaf badhaasa lootorii akkana kana ni qopheessu jechaadha. Badhaasa lootorii kana keessaa immoo namoonni ni fayyadamu, kaka'umsa ni horatu, namoonni baay'eenis irraa baratu jechaadha. Yuutuubaroonni bebbeekamoo taatan immoo Shimeemaan irraa barnoota gaarii argattanii akka yuutuubaroota Oromoo warroota lafaa dhufaa jiran kana akka guddiftan abdiin isinirraa qaba. Shimeemaan jalqaba irratti badhaasa qarshii 5,000 qopheessuu isaa ifa godhee jira. Egaa carraan kun immoo yeroo biraas akka itti fufuuf waadaa seenee jira. Egaa badhaasa kana akkamitti argattan, karaa kamiin argattan, hammam tokko badhaasni kun sirriidha waan jedhu isiniin gaha jechaadha. Egaa warroonni gara chaanaala kanaatti haarawaa dhuftan, anaa dhufu baga nagahan dhuftan isin jecha. Warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan mallattoo notification illee ol irra godhaadha. Yeroo mara viidiyoo haarawaa yeroo hin gallakkisu akka isin gahu. Akkanumallee viidiyoo kana like godhaadha. Amma oduu osoo isinitti hin baay'isin gara odeeffannoo kootiin seenaa. Egaa odeeffannoon kan koo akkuma jalqaba irratti isiniif himee jira. Shimeemaan badhaasa lootorii qopheesse kana akkamitti argachuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu amma. Egaa badhaasa kana qarshii 5,000dha. Egaa karaan ittiin argattanis baasii tokko malee wanti kafalamu tokkollee hin jiru, wanni nama rakkisu tokkollee hin jiru, wanni isinirraa eeggatamu wantoota amma isinitti himu sadeen kana qofa gochuu qofa isin barbaachisa. Kanaan alatti kafaltiin kafaltan hin jirtan wanni tokko hin jiru. Wanni isin barbaachisu waa sadi qofaadha. Tokkoffaa maqaa keessan, lammaffaa lakkoofsa bilbila keessan, sadaffaa immoo biyya itti argamtan. Wantoota kanneen sadeen yoo kan bakka galmee irratti bakka galmeedhaaf qophaa'e irratti deemtanii yoo galmooftan salphamatti carraa lootorii kana argachuu yookaan badhaafamuu ni argattu. Akkamitti galmooftan, eessarratti galmooftan waan jedhu isinitti hima. Egaa isin biroozara feetanitti fayyadamuu ni dandeessan galmaa'uudhaaf jechaadha. Google Chrome'itti fayyadamuu dandeessan, biroozara baay'eetu jira kan barbaadanitti fayyadamuu dandeessanii. Angaruu kan isinitti agarsiisu CryptoTab browser waan jedhamudha. CryptoTab browseriin kun kaffaltii ni raawwata. Innis yeroo isin weebsaayitoota adda addaa irratti hojii hojjetan jechaadha. Kanaafiyyuu an isaan seenaa isin Google Chrome seenuu dandeessan. Isa irratti ni seentanii egaa bakka search barii kana irratti jecha an amma screen irratti isiniif barreesse kanaadha kan barreessitan jechaadha. Wanni isin jettanii barreessitan qanapress.com jettan. Akkuma screen irratti argartan qanapress.com jettanii barreessitan. Egaa akkuma screen irratti argamtan asirratti hin dogongoriidhaadha. Barreeffama kana qanapress.com jettaniitti kan barreessitan. Isa jalqabarra isinii dhufu kana kilik gootan. Egaa badhaasa kana warroonni nuuf qopheessan dhaggeeffattoota kan koo dhaabbata Big Boolee jedhamuu fi akkanumallee Qanapress jedhamu kana waliin ta'uudhaan Shimeemaan immoo hooggantoota dhaabbata kanneen lamaanii ta'uu isaa ni beektanii. Big Booleen dhaabbata baay'ee cimaa ta'ee fi beekamaa ta'ee yeroo ammaa kana namoota baay'ee horachuu irratti argamu. Big Boolee keessatti wantoota adda addaa ni argattanii, beeksisoota adda addaa wanta barbaadan achirra seentanii bituu ni dandeessanii. Akkanumallee immoo appoota adda addaa illee achirra buufachuu ni dandeessanii. Akkanumallee oduuwwan adda addaa nama gammachiisu, seenaa adda addaa akkanumallee dhaggeeffattoota kan koo sharafa biyya alaa kanallee achirratti dhaabbata Big Boolee jedhu kanarratti argachuu ni dandeessanii. Akkuma screen irratti argartan baay'ee tokko dhaabbata nama gammachiisudha. Dhaabbata kanarraa akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Egaa haala kanaan Qanapress kana keessa yoo seentan erga seentanii booda asirratti tuqaa sadii tura kilik gootan.
Akkuma amma argaa jirtan kana dhaggeeffattoota kan koo home ka jedhu dakatti win lottery ka jedhu jira. Isa kilik gootan. Ittaan suudhaan dakana gabbuutanii akkuma screen irratti argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo screen irratti argaa jirtan jedhee yaada wantoota sadiitu jira. Galmee guutaa isiniin jedha. Jalqaba irratti maqaa isiniin jedha, lakkoofsa bilbilaa, akkanumallee biyya amma jirtan yookaan biyya amma jirtu barreessisin jedha. Maqaa ni barreessina. Fakkeenyaaf maqaa Soft Umar App haa jedhu maqaan YouTube kan kootiitiin. Dakanatti immoo lakkoofsa bilbilaa kan koo ni guuta. Lakkoofsa bilbilaa keessan isinis guutaadha. Akkuma amma argartan lakkoofsa bilbilaa guutee jira. Amma immoo biyya jirtan ni guutan jechaadha. Biyya jirtan sadaffaa irratti ni guutanii. Egaa dhaggeeffattoota kan koo akkuma screen irratti argartan wanta sadi guutee jira. Jalqaba irratti maqaa kan koo guutee jira. Soft Umar App jedhee lakkoofsa bilbilaa guutee jira. +251 dha kan Itoophiyaadha. Isa ni guutan. Sadaffaa irraa immoo biyya jirtan guutanii Itoophiyaa jedhee guuteen jira jechaadha. Egaa bifa kanaan erga guutanii geessitanii booda dhaggeeffattoota kan koo erga guutanii geessitanii asirratti submit ka jettu jirti. Submit gochuudhaan isirra kilik yoo gootan ni galmooftanii jechaadha. Galmaa'uu keessan akkuma asirratti argaa jirtan your response has been recorded isinii jedha. Egaa galmooftanii jirtan jechaadha. Galmooftanii jirtan asirratti hubachiisa tokko isinitti himuu barbaada. Kan galmooftan lakkoofsa galmee keessanii argachuu qabdan. Kana jechuun lootorii tokko amma fakkeenyaaf Itiyoo lootoriin yeroo bahu lakkoofsa lootorii ni qaba jechaadha. Lakkoofsa lootorii san qabataniitiin lootoriin sun lakkoofsa yoo kan isin gahu ta'ee badhaasa kana kan argatan. Kanaafiyyuu amma immoo asirratti immoo wanni adda isa godhu lakkoofsa irratti galmooftan sanarra dheeqxanii ni fudhatan. Lakkoofsa jalqaba irratti galmooftan jechaadha. Lakkoofsi sun lakkoofsa lootorii keessanii yookaan badhaasa kana yeroo bahu lakkoofsa saniin isiniif baha jechaadha. Isaan lootorii kana badhaasa kana ni baasu. Badhaasa kana erga baasanii lakkoofsa isin irratti galmooftan san irra dheeqanii bilbila nama sanii maqaa nama sanii ilaaluudhaan nama saniif bilbilanii badhaasa kana ni galchaniif jechaadha. Asirratti lakkoofsa irratti galmooftan beekuudhaaf lakkoofsa keessan argachuuf jedha as tuqaa isin jedha bakka kana ni tuqxan. Browser ittiin seentan isin gaafata. Isin Chrome yoo seentan Chrome kan biraas yoo ta'e kan biraa jechaadha. An crypto tab browseridha waan seeneef isa kilik godha. Egaa akkuma amma asirratti argartan lakkoofsi galmee kun jira. Isa jalqaba irratti argartan kana akkanumallee maqaan jira. Akkanumallee lakkoofsi ittiin bilbila keessanii jira. Akkanumallee biyya itti argamtan jira jechaadha. Haala kanaan jechaadha kan galmeessan. Fakkeenyaaf kan koo haga ani video kana hojjedhutti jechaadha. Yeroo haga ani video kana hojjedhutti haga ammaatti jechaadha. Nama 26,104 galmaahanii jiranii. Fakkeenyaaf kan koo asirratti argartan jedhee yaada isinitti dhiyeessu. Asirratti galmaa'ee jiran 26,999 ta'uudhaan galmaa'ee jira. Kanaafiyyuu asirratti 26,999 lakkoofsa irratti galmaa'eedha jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo isinis bifa kanaan galmooftanii akkanumatti asirratti illee maqaa keessan ilaaluu ni dandeessanii. Egaa dhaggeeffattoota kan koo wanti isin hirraafachuu hin qabne lakkoofsa galmee keessanii qabadhaadha. Akka lakkoofsa lootorii keessaniitti kan isin tajaajiludha yeroon carraa bahu. Egaa dhaggeeffattoota kan koo amma immoo kan isinitti himu guyyaa itti carraan kun itti bahudha. Carraan kun galmeen kan turu Oktoobarii 9 hanga Noovembarii 9. Garuu yaada amma shimeen kaasaa jiru irratti yeroolee as dhiyeessuun yookaan salphisuun ni danda'ama jechaa jira. San guyyaa inni beeksisee irratti isin beeksifna. Garuu hammasitti akka turudha. Guyyaan itti carraan kun itti bahu garuu haga ammaatti wanti beekamu jechuudha. Guyyaa November 10 irratti akka bahudha. Innis liivii irra seenee liiviidhaan akka baasudha. Sistema adda ta'een qopheessee jira. Sistema sanitti fayyadamee akkamitti akka baasullee ifa kan isiniif goonu ta'a. Egaa odeeffannoo kan koo kanarraa kana fakkaata. Warroonni YouTube chaanalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadhiifnu akka isin gahu jechuudha. Viidiyoo kanas like godhaadha. Namootas ni fayyada waan ta'eef waan namni irraa fayyadamu waan ta'eef namootas share godhaa. Yeroo biraa odeeffannoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.